yeroon milkaa'ina raawwii hojii daldala keessatti gahee guddaa qaba yookaan murteessaadha. Roga garagaraatiin, roga gahumsaa fi oomishtummaa dabaluutiin dhiibbaa guddaa daldala keenya irratti yeroon qabdi. Qabxiileen ijoon yeroon daldala keessatti qabdu maal faadha? Jirtu harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen bakka garagaraa irra daawwachaa jirtan hundi keessanuu nageenyi rabbii isiniif haa ta'u. Kan isin jiru ana daraaraadha. Akkuma beekamu chaanaala kanaan sagantaa barnoota diinagdee qabiinsa maallaqaa akkasuma barnoota faayinaansii islaamaatii fi walumaa galatti barnoota diinagdeen wal qabate kan itti wal barsiifnudha. Kanneen hanga ammaa subscribe, like fi share gootanii barnoota kanarraa fayyadamaa jirtan galanni keessan guddaa kabaaraati. Warri chaanaala kanaan arkinilleen hotaa subscribe godhaa itti dabalamaan isiniin jechuu barbaada. Akkasuma hordoftoonni keenya kanneen hanga ammaa nu daawwachaa barnoota kanarraa fayyadamaa jirtan yaada keessan gara kommentiitiin naafannu akkan daganneen isiniin jechuu barbaada. Arraan tanaa mata duree xiqqoo takkaan nu qabadhee dhufe. Mata dureen keenya maali dhiiroo? Kallattumaan hara mata duree keenyaa kan ceenu ta'a na waliin tura. Galatooma akkumaan jalqaba irratti isin ibsuu yaale mata dureen keenya har'aan tana shoora yeroon daldala keessatti qabduudha. Yeroo fi daldalli walii maali? Shoora akkam faadha yeroon daldala keenya keessatti yookaan daldala keenya irratti qabdi kan jiru qabxiilee ijoo hanga takka gabaabsinee halaallu ta'a. Tokkoffaa yeroon gahumsaa fi oomishtummaa daldala keenya irratti dhiibbaa qabdi. Bulchiinsi yeroo yookaan qabiinsi yeroo sirrii ta'e abbootiin qabeenyaatii fi yookaan abbootiin daldalaa akkasuma hojjettoonni isaanii qixa sirrii ta'een yeroo isaanii hojii barbaachisaa ta'e irratti ramaduun gahumsaa fi akkasuma oomishtummaa isaanii dabaluu danda'an jechuudha. Kun jechuun qabiinsi yeroo sirrii ta'e oomishtummaan keenya akka ol ka'uu fi akkasuma hojii tana yeroo akka isiin feetutti akka ramannuufiif nu gargaara jechuudha. So maalirraa nu hambisa kuni? Qisaasama yeroo akka hin qabaannee fi qisaasamni yeroo qisaasama maallaqaa akka waan nu fidu san jala akka baraaramnuuf nu gargaara jechuudha. So kanaafuu as keessatti hojii dursa kan nu qabuuf dursa kannanii gahumsaan akkasuma oomishtummaa gaarii hojii keenya akka xumurruuf nu gargaaraa jechuudha qabiinsi yeroo gaarii. Inni lammaffaan yeroo xumuraa guutuu jedhaniin. Kana jechuun afaan Oromootiin maal jechuun ni beektaa? Yeroon sirnaan bulchuun yeroo keenya ka xumuraa san guutuu taasisa. Akkana jechuun meeshaa takka arra gizee finne meeshaa sun torbaanii dhumuu qabdi yoo ta'u taate. Yeroo isiin dhumuu qabdu sanitti yoo kan dhumtu taate yeroo itti qabanne san guutuu taasisa. Yoon kaanoo meeshaan tu yeroo san bira yoo kutte profit marginii keenya kan gabbuuftu taati jechuudha. So kanaafuu yeroo meeshaa takka finnu yeroo itti gurguramtee xumuramuu qabdu lafa keenyaaf jechuudha. So dhufaatiin meeshaa keenyaa sanii yeroo dhumuu qabdutti akka dhumtuu guutuu taasisaa jechuudha. So as keessatti yeroo murtaa'aa dhabuun daldala dhabuu fi maqaa gaarii dhabuu fiduu danda'a jechuudha. Inni sadaffaa daldala keenya keessatti shoorri yeroon qabdu inni sadaffaa dhiphina hir'isuudha. Dibbirtii jennuunsa. Hojjettoonni yeroo akka gaariitti bulchuudhaan dhiphina daqiiqaadhuma ariifachuu achi fiiguu san jalaa bahan jechuudha. Yoon kaanoo yeroo dhumaa san gamaa gamana fiiguuni waa balleessita jechuudha. Akkasuma abbootiin daldalaatiis yeroo itti hojjechuu qaban sanitti hojjechuudhaan yeroo dhumaa san bat jechuurraa najaa baata jechuudha yookaan bilisa baata. So dhiphinni yeroo wajjin wal qabatee si dhufu daldala keetii irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Madaallii fooyya'insa daldala keetii fi madaallii jireenya sammuu keetii irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef jechuudha. Inni afuraffaatii fi ijoon baasii carraati. Baasii carraatii fi daldalli walitti hidhamina cimaa qaban. Opportunity cost waan jennuun jechuudha. Tokkoon murtii
fi itti fayyadama yeroo daldala kan bakka bu'an ta'uu beekuu danda'u qabna jechuudha. So kanaaf yeroo fiduu qabnu sanitti yeroo wanni san barbaadamu sanitti gabaya dhiyeessuudhaan bu'aa irraa argachuu qabdu akka irraa argannu jechuudha. Yoonkaan baasii dabalataatiif si saaxilti. Yoo yeroon fiddee hoo carraa gabayaan qabdu san irraa fayyadamtaa jechuudha. Opportunity cost yookaan baasii carraa kan jennu san isa kana. Inni shanaffaan ramaddii qabeenyaati. Ramaddii qabeenyaa gizee jennu bulchiinsi yeroo bu'a qabeessa ta'e jechuudha. Yookaan bulchiinsi yeroo haala bu'a qabeessa ta'een qabame qabeenya keenya ramaduu keessatti shoora olaanaa qaba. Hojiiwwan yeroo jiru keessatti yookaan hojiiwwan amma jirtu keessatti yeroo hanga qabanne san keessatti akka xumuru nu gargaara jechuudha. Qabeenya kana allocate goonee yookaan ramannee gizee keenya jechuudha. So kuni maal jalaa nu baraara? Wastage yookaan qisaasama qabeenya akkan dhufneef nu fayyadaa jechuudha. So saniif yeroo irratti hundaa'uudhaan qabeenya ramannee akka keenyu jechuudha. Saniif nu gargaara jechuudha. Inni biraa ammoo hooggansaa fi jijjiirama. Bulchiinsi yeroo bu'a qabeessa ta'e hooggantoonni hojiiwwan isaanii sirnaan akka dabarsan kan dandeessisu jechuudha. Kun immoo maal fida? Hojiiwwan dursa kennamuu qabuuf dursa kennuu fi tatti aantuu qabdu itti aansitee hojjechuu, tarsiimoodhaan hojjechuu, xiyyeeffannoodhaan hojjechuu. Inni kun ammoo wal qunnamtii hojjettootaa yookaan garee waan san keessa jirtu cimsuudhaan bu'a qabeessummaa fi oomishtummaa keenya dabalaa jechuudha. Akkasuma inni itti aanu tajaajila maamiltootaati. Daldala xixiqqaa keessatti yeroo akka gaariitti bulchuun wal qunnamtii maamilaa saffisiisaa fi gahumsaan akka qabamu gochuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Maamilli sa'aa waan san barbaadetti argachuu danda'u jechuudha. Ammaas maamilli si dhabuun gara biraa akka hin deemnee fi qixa saffisaa ta'een yeroo sirriitti akka argatuuf isa gargaara. So maal si godha kuni? Tajaajila maamiltootaa fooyya'aa ta'ee fi hariiroo maamila keetii waliin qabdu cimsaa deemaa jechuudha. Inni itti aanu guddina dhuunfaatii fi ogummaadha. Dandeettiin yeroo bulchuu guddina dhuunfaatii fi ogummaa keetii irratti shoora guddaa taphata. Kana jechuun namni tokko waggaa tokkoof yeroo isaa sagantaan kaayee waan san sirriitti yoo hojiirra kan oolchu taate even hojii keessaa mi hojiin alatti illee qabiinsa yeroo irratti cimaa ta'a jechuun namni sun. So guddina dhuunfaa keenyaatii fi ogummaa haala qabiinsa yeroo irratti illee dhiibbaa guddaa qabaa jechuun. Kanaafuu xumura irratti yeroon daldala keessatti yookaan qabiinsi yeroo bu'a qabeessa ta'e daldala keenya irratti milkaa'ina ol aanaa kan qabu ta'uu isinii barbaada. Qophii wal fakkaatuun torbee dhufu hanga walitti deebinu bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Like fi subscribe share godhuun dagatinaa. Peace.